السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نرتب بلي درت بغزرات واو ما شاء الله. كليسا جلقبي نياتا سيني ورابو جلقبي جرا ما شاء الله جدا كسم الله وروني أكو طباخة يوكا نياتو جتشو انزرتانو. الحمد لله كلين سبريد نفاجرة. ربنا خلاف سوكا بوبا أكا كان دفي ربنا تندبس جنة دعاء تكونا يرو هو إزروات كله فيديو ورابو نوفي مجتو سبب نسدفني كيسا دلقا دلقني كيسا بقى تشوفان جرب كشينا ده أكا سيسني ورابو وان دندني فين إنفاما سنة رابطي سنين جتشا حرموني يروبا إسنة تيارجي سيسا غابو جارة فيديو نغا ديوان بوف يادتنو أكا سماليني يروم فيديو سني ورابو بدون كيساني إلا لا مالي في برا namni garaa haadha ofiitti baratu hin jiru. Ani dhugaa isiniif himuu fi nyaata garuu nan danda'a, nan hojjedha. Erga mana kana dhufee dhibbanti nyaata dhibbatti hojjechuu kanin ani irraa sirriitti baradhe jechaadha. Jaartii waggaa 16 mana kana hojjettetu torbee 3 na bira taa'ee akkaataa waa hundaatu na barsiise jechaadha. Ka'uma duraan beeku irratti haara. Ergasii amma alhamdulillah waa hundayyuu jechaadha. Jazaasis rabbiin haa kaffaluu fi haa ta'uti malee namni nyaata hojjechuu danda'u baay'inaanii araba biratti illee kabajaa qaba, fudhatama qaba. Maaliif jarri arabaa nyaata hedduu hojjechuu waan ofii isaaniitiin hin jaalanneef kushiinaallee hedduu waan seenuu hin barbaanneef nama nyaata hojjetu sirriitti kabaju dhugaan isiniif himaa. Nyaata baradhaa. Nyaata jechuun hatta biiroollee yoo deemtanii namni dalagaa isin galchuuf warra nyaata hojjetu sirriitti barbaada. Hatta telefoonni ni kennamaaf dafee. Maaliif waan barbaadde achirraa ilaaltee hojjetti waan ta'eef telefoonni ni kennamaaf hedduu kabajaa qabdi. Namni nyaata hojjetu nazaafaa yookaan qulqullina namni har'a biyyarraa dhufe kan afaan hin beekne qulqulleessuu ni danda'a. Qulqullina eenyumtuu ni beekaa jechaadha. Garuu nyaata barachuun yookaan if qimamiitu itti guddata yookaan waan tokko keessa laazim barumsa barbaada waan hunduutu jechaadha. Kanaaf yeroo isinitti argisiisan viidiyoo callisanii biran darbinaatii baradhaan isiniin jedha. Akkasumallee baay'inaan nyaata arabaa keessatti zayitii hin danda'anuuf fakkeenyaaf dhukkuba adda addaatiif waan nama saaxiluuf amma iddoo kanatti nyaata kudaara akkanaa kana sirriitti jaalatu jarri jechaadha. Mashwii gochuufan jira. Waan qimamii tabaalame kana hunda keessa jira. Waan qimamii tabaalame hundas keessa jira. Yeroo baay'ee isinitti maan jira. Bakka tokkotti jaa'iza godhani qimamii amma saaquu waan hin barbaanneef bakka tokkotti jaa'iza godhee itti naqa. Amma bakka kanatti ka gubbaatti mul'atu kana qofa isinitti keessatti gaabbitti qimamii dursa isinitti irratti har'allee salsaan na biran jiru bakka salsaa timaatima daakee itti naqee jira jechaadha sitti. Akkasumallee zahradha kun zahra jechuun maal jechaadha jedhee gaafa dura dhufu zahradha kuni akkasumallee kun birookiliin kuni baay'ee tokko faayidaa qaba biyya keenyattis ni jira. Kun immoo kizbaraa jechuun biyya keenyatti dimbilaala fireedhumsaati kan biqilu. Baay'ee tokko nyaata urgeessa. Shunkurtii sharaa kan akkasitti dheerin maasmedee muree timaatimiin illee asum keessa jira. Argitanii nyaata waa hunda yaani gorgodorii jechuun maal jedhama callisaniitu mummuranii jechaadha. Akkasitti qimamii waa hundaa asum keessa jira. Loomiin, khalii, zayituuna maankaa 3 qofan itti naqe zayitiin barbaachisu jechaadha. Maaliif hedduu baqatu waan ta'eef. Asitti immoo kun dijaaja yeroo baay'ee isinitti argisiisaa jira yoo dijaaja sun akkuma naakaa isinitti argisiisee xiqqoo shaasarii wanta ta'eef kurkumii yookaan irdiidhaan zafazzafee irdii loomii kan isaan zafazzafee bareechee dhiqee jira jechaadha. Bishaan isaallee akka keessaa xaffafu gingilchaatti naqee jira. Akkasumallee yeroo baay'ee isinitti argisiisaa jira. Sadarii sana kana saaquu qabdu sadar farasanyaa jedhama. Maaliif afaan Oromootiin hin beeku isiniin jedhee jira. Lukuma jedhama. Luka maal jedhama harka akkasii. Kanaaf kana aaduudhaan akkasitti tasbiilaa yookaan fi akka keessa isaa waan hunduu qimamiin itti nam'uu fi waraanee jira jechaadha. Kanaaf akkasitti yoo duudaamu fakkeenyaaf akkuma akkatti murametti hin seenu jechaadha. Akkasii kana hunda bakka tokkotti waliin makee hojjechuu kan jira jechaadha. Bakkuma takka argitanii waliin makuu wanta maalii xinqiin barbaachisu. Ijoolleen baadiyyaa jirtan illee warri dhiiraa akkasitti foolii shunkurtii yoo baqattan asumatti bakka takkatti ittiin hirkanii hojjetachuu ni dandeessu jechaadha.
akkasii nyaata hojjechuun qalaalidha. Hedduun hin sodaatinaati. Warroonni nyaata gaafatamtanii nyaata hojjechuudhaan nyaata hin danda'anii dhibbaan dhibbatti maali jettanii sodaaf keessan naannessinaati. Namoonni hedduun fakkeenyaaf amma Dubaay keessa viizaa hojjechiisuuf firii isin ta'ee waan jiruuf nyaata hin danda'u maali jettanii hojii firraan sodaatina. Hojiin qalaalitti baramaa isin jedha. Akkasumallee har'aa waraqaa zubda kan jedhamu ka jala afuu hin qabu. Kuni almuuneen yookaan gisteeri. Isaallee maaliin godhe seetan? Kunoo hin argitanii qirxii harkaanillee guutuu naaboo yoo baate kana dugda isaa kana gubbaa irratti jalaan afee ka'ee wal qixxeesse akkatti argitanii rooga fudhatee bahe argitanii rooga isaa giingoo fudhatee bahe jechuudha. Akkasitti amma asitti fide kuno viidiyoo isinitti dheeratti hin beeku kun walumaan makuudha kun nama midhaan waliin sukkuumutti bakkuma tokkotti waliin sukkuume kanatti naqee sa'aatii tokkoof qixxee firoonii keessas galchuu ni dandeessu. Abiddarras yoo keessanii abidda jalaa sirriitti qannastanii sa'aatii tokkoof qixxee irra teessisanii maaliif dijaajni mummuramee waan jiruuf osoo dijaajni hin mummuramne duudaa ta'e sa'aatii lamaan qabaa fi sana booda gubbaa isaa diimessuu qofaa jechaadha argitanii. Kanaafuma asittiin galabatadha. Karaa qalaalii jechaadha waan keessa hin barbaachisu. Kun naan qadaada kanas gaffaa zinarraa gaffii guujammareelee buqqina dhufe akkasii isiniin jedha. Amma naan qadaada akkasitti hojjettu isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheerata. Amma sa'aatii tokkoof qixxee qabeefin kanatti deebisee firoonii galcha. Akkasitti hojjettu jabaadha.